Guddina ispoortii biyya tokkoof gumaachi namoota dhuunfaa fi dhaabbilee dhuunfaa qaban olaanaadhaan keessumaa guddattoota fagoo deemanii carraa dorgommii hin arganne naannoo jiranitti haala mijataa yoo argatan boru abdii biyyaa ta'uu danda'u. Magaalaa Adaamaatti fedhii dhuunfarraa ka'uun baroota guddattoota sadarkaa umurii garaagaraa leenjisee carraa dorgommiif akkaadaamilee biyyattii keessatti akka argatan taasisaa kan jiru leenjisaa Qaasim ta'ii haala kanaan atileetota lakkoofsan danuu ta'an qindeessee waliin hojjechaa jira. Maaltu kakaafnaan ijoollee kanneen leenjistu jennee gaafanne akkas jedhu. ለአዳማ ከተማ እዚህ ብዙ ሩጭ ያለው አንካናን dura atileetiin ture meetira 1500 Adaamaa bakka bu'ee dorgomeera. Ta'us sababa miidhamaatiin atileetii irraa gara leenjisummaatti fuula naanneffadhe. Asitti ijoollee kanneen yoon ilaalu xinnoo turan yoo isaan bittinnaa'an argee leenjisuun jalqabe. Kanaan dura leenjisaa Daanyee kan jedhamu amma kilaba guddicha Adaamaa leenjisaa jirutu hojjechiisaa ture. Innis ijoolleen kun akka hin faffacaane waadaa natti kenne. Kunoo hanga har'aa abdii kutannaa tokko malee cimsee leenjisaan jira. Shaakalaa fi leenjii isaaniif kennamaa jiru bu'aa guddaa arganne jedhan atileetonni leenji'aa jiranis. Egaa dhufeen booda dhibee ofirraa ittisullee danda'ee jira. Humna dabalee jiraallee. Caalawwan dorgommii argadheen jira. Shaampiyoona mana barnootaatiin argadhe. Adaamaa bakka bu'ee baatuu irratti jechuudha. Akkasuma immoo shaampiyoonaa akka Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa bakka bu'ee Jimmaa fi Amboo irratti hirmaadheera jechuudha. Kanaaf carraa leenjisummaa argachuu kootiitti baay'ee gammada. Carraa atileetummaa yookaan geessummaa atileetii tokko ta'uudhaaf argadheera jechuudha. Sammuu namaallee hin gabbisaa barnootaanillee waa baay'ee na gargaaree jira. Jabeenya kan koo kan qaamaatiifillee amala gaariillee akka qabaadhullee na godhee jira. Guddattoonni kunneen deeggarsa hin qabanin garuu abdii mul'anni isaanii fagoodhaan carraa akkaadaamii argachuuf akkuma atileetota kanaan dura alaabaa biyya isaanii ol kaasuuf cimanii hojjetaa akka jiran dubbatu. Akka Haayilee akka Qananiisaa meetira 3,000 fi 5,000 haga 10,000 fiiguun barbaadu Olompikii irratti. Maaraatoonii akka Taamiraat Tolaa akka isaaniin ta'uun barbaada. Qananiisaa argeetiniin akkuma Qananiisaa biyya kiyya ol kaasee dheetiniin fiigicha atileetiksii jalqabe. Ijoolleen asii akkuma koo dhufanii hojjetanii jijjiiramaniitiin akkaadaamis galanii akkaadaamiirraa gara kilabaatti ol guddatanii kilabarraa immoo ka'anii gara biyyaaf dorgomuutti gahaniiru. Anis immoo akkuma isaanii bornan ta'a kan jedhu abdii godhachuudhaati. Biyya koo maqaa yaamsisuudha jechuudha. Biyya koo guddise Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis maqaa yaamsisuudhaalee akkasuma immoo seenaa adda ta'e wayii galmeessuuf jechuudha. Leenjisaa Qaasim waggoottan darban haala kanaan atileetonni leenjise carraa kilabootaa fi akkaadaamii Itoophiyaadhaa keessa seenuu akka argatan himaam. እስካሁን ድረስ ክለብና አካዳሚ ያስገቧቸው ልጆች በብዛት አጠቃላይ erga asitti leenjisuu eegale hanga amma atileetota 80 hanga 100 ta'an akkaadaamiif kilabootaaf akka carraa argatan godheera. Bara kanas akkaadaamiin ispoortii Itoophiyaa ijoollee 26 filachiiseera. Gareen atileetiksii abdii boruu Adaamaa atileetota lakkoofsan baay'ee ta'aniif carraa dorgommiif leenjii uumuus akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti garuu beekamtiin qabaniin obbo Xahaa Jamaal Barreessaa fi miseensa garee atileetiksii abdii boruu Adaamaatiin atileetonni kunneen akka hin faffacaane piroojeektiin hundeessuuf hojjechaa jirra jedhuun. Yoo sirriitti irratti hojjenne biyya keenyallee haala kanaan waamsisuu dandeenya. Daa'imman kunillee boru ba'aa biyyaa odoo hin taane nama biyya baatanii deeman. Nama immoo ofiis lammis gargaaraan ta'uu danda'an waan jedhurraa akka kaaneeti. Kanaaf bulchiinsi magaalaa Adaamaa beekamtii akka isaaniif kennuuf dhimmoota barbaachisan xumuruu himaam. Beekamtii illee hin qabnu turre dura. Amma beekamtii kan argamsiisuuf deemaa jirra. Piroopozaala dhiyeeffanneerra waan baay'ee dhiyeeffachaa jirra. Atileetonni kunneen dhaabbileen garaagaraa ilaalanii deeggarsa akka godhaniifis gaafatan. Koociin keenya waa baay'eetiin nu gargaaraa jira. Otoo isas immoo ilaalanii kana isaanis otoo nu gargaaranii jedha. Bulchiinsa magaalaatis ta'ee warri atileetii leenjisaanis ta'e kamiyyuu osoo jajjabeessanii jira jechuudha. Ijoollee ciccimootu as keessa jira. Ijoollee bakka gurguddoo ga'anidha. Anillee jechuudha. Odoo nu gargaaranii bareedaadha. Walitti deebinee irraa dhaggeeffattoota keenya Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphni tokko taphatameera keessumattuu Nuno Espirito Santoon tapha jalqabaa isaaniitiin leenjisummaadhaan West Ham dursanii durfamaa ture qixa baheera qabxii tokko argachuudhaan eegaleera. Evertonii fi West Ham United goolii tokko qixa kan isaan baane keessumattuu West Ham murkii kanaan Graham Potter geggeessetiin booda ga'umsa gadi aanaa bara kana ittiin eegalee Nuno Espirito Santo jalatti ga'umsaatti deebi'uudhaaf murkii inni taasise. Everton ammoo dirree isaa irraa
haaraatti jalqabaaf goolii kan inni ittiin keessummeessee ture. Taphni kun Everton goolii keessumattuu Mikel Keane dursee galcheen dursaadha kan inni ture. Daqiiqaa 65 irratti garuu Jarrod Boye goolii West Ham ittiin qixxaate galchee qixa kan isaan baanii Nuno Espirito Santoon taphichaan booda miira deeggartoota keenya argachuudhaaf karoora gara fuulduraatti kaka'umsa deeggartootaaf taphattoota keessatti uumuudhaaf qabxiin kun murteessaadha jechuudhaan waliin dhaabannee West Ham kilaba jabaatti ni deebifna yaada jedhu dubbateera. Leenjisaan kun taphichaan keessumattuu fooyya'insa taphuma jalqabaa isaaniitiin mul'iseera. Kaleessa West Ham United kanaan dura taniiti kilabni wantoota baay'eedhaan Grand Potter jalatti ga'umsa gadi aanaa kan ittiin mul'ise ture. Tapha kaleessatiin yeroo 14 kubbaa gara golitti yaaleera. West Ham United kun taphoota arfan darbanii keessumattuu kan West Ham Grand Potter jalatti dabarseen taphoota 5 jechuu 5 darbaniin yaaliiwwan 10 tuqaa lamaan irra caala kubbaawwan 29 saara peenaalitii Everton keessatti tuqeera kaleessa West Ham United kunis kan kanaan duraatirra yeroo 19 qofa kan inni ture garaagarummaa gara 10titti siqan garaagarummaadha kan inni qabu harka 13 tuqaa 8 kubbaa qarqara waliif kennaniiru qarqara lamaan kubbaa saffisaa waliif daddabarsuuf yaalaniiru kaleessa taphattoonni West Ham kunis kan Grand Potter jalatti ture harka 11 tuqaa 6 qofa tureerra fooyyee ta'uusaa kan ittiin akeekedha. Kanaas kan inni Espirito Santoon taphichaan booda wanta baay'ee fooyyessuu qabna kanaaf deeggartoonni nu waliin dhaabachuu qaban jechuudhaan inumaayyuu kaleessa goolii erga galchanii miira deeggartoota yeroo inni gammachuu isaanii ibsatu waliin ibsatan hammam isarraa abdii akka qaban kan irratti mul'atedha kan inni ture. Champions League kilaboota Awurooppaadhaa har'a taphoota 9 kan inni keessummeessu borus taphoonni 9 taphatamuudhaan marsaa lammaffaan kan dorgommii liigiidhaan dorgomamaa jiru kan itti fufu ni ta'a. Har'a taphoota taphatamaniin taphoota 9 keessaa sa'aatii 1 daqiiqaa 45 eegaluudhaan keessumattuu Atalantaan staadiyeemii di Bergaamotti morkiin inni kilaba Belgium kilab Bruges waliin taasisu gamanuma kan inni eegamudha. Marsaa jalqabaatiin 4-0dhaan PSG-dhaan kan mo'ame Atalantaan kilaba Belgium kanaan marsaa dura Monaco goolii 4-1 kilaba mo'ate waliin kan inni taphatu morkii kanaan keessumattuu morkii jabaan akka Atalantaa eeggatudha. Ragaaleef tilmaamni jiran kan isaan mul'isanii Atalantaan bara kana taphoota hundumaan lamaan qofa injifatee ga'umsa gadi aanaadhaan bara itti eegaleedha. Kanaan dura taphoota 2 waliin taphataniiru. Atalantaaf kilabni Belgium kilab Bruges hunduma isaaniitu kilab Bruges kan ittiin mo'ate bara darbe 2024-25 Champions League Awurooppaatiin taphoota 10 taphate keessaa 3 kan inni mo'atame. Atalantaan 3 mo'atame keessaa 1 Real Madrid mo'ame. Kanarraa kanaaf 2 kilab Bruges mo'atamuudhaan tapha mo'atanii kan marsaa 16 keessa seenuudhaaf darban dabalatee jechuudha. Kun riikoordii kilab Bruges Atalantaa irratti qabuudha. Taphoota biroo har'a eegamaniin Real Madrid sa'aatii 1:45tti eegaluudhaan kilaba Kazaakistaan waliin kan inni taphatu Kaaret kilaba jedhamu waliin shaampiyooniin yeroo 15 dorgommichaa kilabni warra Los Blancos torbee kana keessumattuu yandoon goolii itti roobeera. Darbii Madrid goolii 5-2 Atletico Madrid mo'atamuudhaan miira injifatamuutiin gara Kazaakistaan kan inni imalu. Kanarraa ka'uudhaan tariitii injifatamuu Atletico Madriditiin booda gara injifannootti deebi'uudhaaf morkiin har'aa kun murteessaadha. Champions League Awurooppaa tapha marsaa jalqabaatiin 2-1 Marsee injifachuun isaanii yaadatama. Gareen Xavi Alonsotiin durfamuu taphoota 8 booda mo'atame. Dheengadda Atletico Madrid mo'atamuun isaanii har'a tariitii kilaba Kazaakistaan kan magaalaa guddittii biyyattii Almaati kan deeggartoonni isaanii daranuu kilaba isaanii deeggaruudhaan miiran deeggartoota deeggaran akka ta'edha. Ragaaleen kan inni agarsiisu imala dheeraa imaluudhaan dorgommii kanaan Real Madrid gara Kazaakistaan imalee kan inni taphatu yoo xinnaate kiiloomeetira 6,400 imala Real Madrid Kazaakistaan yookaan immoo Santiago Bernabéu irraa ka'ee istaadiyeemii warra Kazaakistaan kana ga'uudhaaf kiiloomeetira 6,400 imaleeti. Imala dheeraa booda dadhabbii kanaan dabalatee Real Madrid tariitii qormaanni kilaba kanarraa isa mudachuu danda'a jedhamaatiin tilmaama argateera. Leenjisaan Real Madrid Xavi Alonsoon kilaboota Kazaakistaan waliin taphachuun isaanii tilmaama gadi aanaa akka hin kennineef kan isaanii kaanii keessumattuu jedha. Qormaanni jabaan nu eeggachuu danda'a yaada jedhudha. Taphattoonni Real Madrid miira injifannoo irratti yookaan miira injifannoo gonfachuu qabu jechuudhaan dubbateera. Alonsoon keessumattuu dheengadda yeroo Atletico Madrid mo'atamaniin booda hariiroon yookaan miirrii fi walitti dhufeenyi taphattoota Real Madrid
akka wal mufachiisedha kan himamaatiin jiru injifannootti deebi'uu qabna kan jedhe Aloonsoon guyyoota 59 waliin turreera taphattoota Real Madrid waliin guyyoota kanneen keessatti waan baay'ee waliin dabarsineera waan fooyyessuu qabnu keessumattuu ammoo injifachuudhaaf qophaa'uu ta'uu qabna jechuudhaan waa'ee baay'ina filannoo taphattoota qabaniis wal qixxeessee taphattoota baay'ee qabna filannoon keenya hedduudha Jude Bellingham akkasuma ammoo Arda Güler dabalatee taphattoota akka Valverde taphachiisuu ni barbaanna garuu taphattoota 11 eenyu taphachiisuu akka qabnu ni beekna jechuudhaan Xavi Alonso kan inni dubbate sa'aatii 4 eegaluudhaan Stamford Bridge The Blues Chelsea kilaba Portugal Benfica Jose Mourinho dhaan durfamu waliin morkiin taasisan tapha biraa har'a eegamuudha Champions League Awurooppaa kanaan dura taphoota 4 waliin taphatan hundumaa Chelsea injifachuudhaan kilaba Portugal kana irratti reekoordiidha kan inni qabu leenjisaa isaanii duraaniitiin har'a durfamuun garuu Benficaan the special one Jose Mourinho waliin qormaata jabaa garee Enzo Marescatiin durfamu Chelsea dhaaf ta'a jedhamee eegama Chelsea Champions League Awurooppaa tapha marsaa jalqabaatiin 3-1 Bayern Munich injifatamu isaa ni yaadatama dhiyeenya garuu Benfica leenjisummaadhaan kan qacaraman Jose Mourinho taphoota 14 faallaa Chelsea ta'ee taphateen yookaan dursee leenjisummaadhaan 4 qofa injifatee 7 mo'amuun tariitii reekoordii gadi aanaa Chelsea walii yeroo taphatu qabu kana amma jijjiiruudhaaf morkiin isaan taasisan ni eegama yeroo xumuraaf faallaa Chelsea ta'ee kan inni mo'ate Jose Mourinho Chelsea kan ittiin mo'ate Manchester United dursaa bara 2018 ture 2-1 Chelsea kan ittiin injifatan ergasii garuu waggoota 8 guuteera Mourinhoon faallaa Chelsea kilaba durseen injifatee hin beeku Stamford Bridgetti bara 2010 Inter Milaanin dursaa erga Chelsea mo'ate ammoo waggaa 15 guuteera Mourinhoon gara Stamford Bridge yoo imalu injifatee hin beeku akkas jedheera tapha kana ilaalchisuudhaan Mourinhoon Chelsea kilaba jabaa waliin taasisneerra isaanis leenjisaa jabaa yookaan Mourinho isa jabaa na taasisaniiru har'a garuu The Blues deeggaraadha The Blues ta'ee garas hin deemu har'as The Reds Benfica ta'een garas mala yeroon gara Stamford Bridge dhufu Chelsea injifachuufan garas dhufa jechuudhaan Jose Mourinho tapha kana ilaalchisee kan inni dubbate keessumattuu yeroo gara garaatti yeroo inni Tottenham Manchester United dursu deeggartoonni Chelsea itti qoosu ni qeequ inni garuu yeroo darbe yeroo Tottenham akkasuma Manchester United dursaa ture quba sadi harkaan itti agarsiisee waancaa sadi kan isin fide anaa jechuudhaan deeggartoota Chelsea dha yeroo isaan qeeqafisatti arraba dhedheeressan yookaan dudubbatan kan deebii inni kenneefi har'a galgala Enzo Maresca waliin qormaan isaan taasisan gamanumaa kan eegamudha Maresca mataa isaa Jose Mourinho leenjisaa seena qabeessa Chelsea jechuudhaan isa dinqisiifateera Chelsea kilaba jabaa nama taasisedha seenaa guddaa qaba Chelsea waliin jedheera kanaaf Mourinhoodhaaf kabaja guddaa akka qabanidha kan isaan dubbatan gareen Arsenal illee jiru Liverpoolis gara Tarkiidha imaluudhaan Galatasaray waliin ni taphata marsaa duraatiin 3-2 Atletico Madrid kan injifate Liverpool dilbata darbe osoo hin eegamin Crystal Palace Premier League Englandin mo'atameera qormaanni Galatasaray irraa isaan eeggatu jabaadha akka Arne Slot jedhanitti garuu tapha kanaan mo'achuu baannes wanti nu yaaddeessu hin jiru yaada jedhuudha garuu taphattoonni Liverpool namni kamiyyuu yeroo foistu Liverpool uffatu injifachuu qofaaf akka taphatu beekuu qaba jechuudhaan Arsenal kan inni dubbate tapha har'aa kanaan Federico Chiesa miidhamaan hin taphatu garas hin imalle jedhameera keessumattuu Hugo Ekitike ammoo adabbiin booda kan Premier Leaguetiin booda tapha kanaan har'a jalqabarraa akka seenuudha kan eegamaatiin jiru garuu Alexander Isak waliin morkachuun barbaada iddoo eegsifachuudhaan jedheera Atletico Madrid Eintracht Frankfurt waliin Tottenham ammoo Bodo Glimt waliin Inter Milan Slavia Braga waliin Bayern Munich Bofa waliin ni taphatu boru Barcelona PSG waliin Manchester City Monaco waliin Napoli Sporting Lisbon waliin Arsenal Olympiacos waliin Newcastle United Union Saint Gilloise waliin Juventus ammoo Villarreal waliin kan isaanii taphatanii